Dhaabbanni Elektirikii Itoophiyaa gama waajjira muummee ammayyaa abbaa darbii 66 magaalaa Finfinnee naannoo Meeksikoo caffee aannaniitti ijaaramuudhaa fi caalbaasii addunyaa baasee jira. Ijaarsichi guutuun bal'ina square meetirii 20,792 irratti kan ijaaramu yoo ta'u, yeroo xumuramu bal'ina lafaa waliigalaa square meetirii 208,724 qabata. Olka'iinsi gamoo kanaa meetira 345.5 ta'a jedhamee jira. Gamoon guddaan Meeksikootti ijaaramuuf jiru kuni wiirtuu faayinaansii Finfinnee jedhamee kan moggaafameedha. Gamoon kun dhaabbatichaa fi dhaabbata gorsaa tokkoon kan diizaayiniin isaa hojjetame yoo ta'u, gosa waliigaltee kontiraakteriin mo'atee ijaarsa kana qofa itti raawwatudha. Sanadni caalbaasii hojii ijaarsaaf ulaagaalee faayinaansii fi teeknikaa kontiraakterooti ijaarsa xumuruuf guutuu qaban bal'inaan ibsee jira. Haaluma kanaan dorgomtoonni gabaasa odiitii waggoota 5 darbanii fi galiin waggaa giddugaleessaan yoo xiqqaate doolaara Ameerikaa miliyoona 230 dhiyeessuu akka qaban sanadni caalbaasii ni mul'isa. Teeknikaan yoo xiqqaate muuxannoo ijaarsaa waggaa 10 qabaachuu fi piroojeektoota 3 tokkoon isaanii yoo xiqqaate gatiin isaanii doolaara Ameerikaa miliyoona 370 qaban milkaa'inaan xumuruu qabu. Gorsaa to'annoo diizaayinii fi ijaarsaa ta'uun kan hojjetu dhaabbata Daar Alhandasaa yoo ta'u, dhaabbatichi baasii ijaarsaa uwwisuu filannoowwan faayinaansii adda addaa qorachaa kan jiru yoo ta'u, baasii ijaarsaa waliigalaa adeemsi caalbaasii erga xumuramee booda kan ifoomu ta'a. Odeeffannoon waa'ee baasii ijaarsaaf odeeffannoowwan biroo fuula miidiyaa hawaasaa adda addaa irratti maxxanfamaa turan dhaabbaticharraa kan hin taanee fi sirrii akka hin taanes ibsuu barbaanna jechuudhaan dhaabbati humna ibsaa Itoophiyaadhaa fuula feesbuukii isaa irratti ibsee jira. Yeroo ummati qaala'insa ruuziitiin dhiphachaa jirutti ministeerri qonnaa Jaappaan ruuzii bitadhee hin beeku jechuun qoosan aangoo gadhiisanii jiru. Ministeerri qonnaa Jaappaan Taakii Eetoo yaada gatii ruuzii irratti kennaniin mormiin biyyaalessaa guddaan erga isa mudatee booda roobiirraa aangoo gadhiisuu beeksisan. Eetoon xalayaa aangoo gadhiisuu isaa ministeera muummee Jaappaan Shigeeruu Ishibaaf akka galchan marsariitii isaa irratti barreesse fudhatamas argatee jira. Yeroo ummanni gatii ruuzii dabalaa jiruun baay'ee rakkachaa jiru kanatti dubbiin koo garmalee sirrii hin turre, kanaafis dhiifama garaadhaa maddinan gaafadhaa jedhan Eetoo yaada kana dilbata darbee sagantaa maallaqa walitti qabuudhuma torbe irratti kan kenne yoo ta'u, haasaasaa irratti ruuzii bitadhee hin beeku sababiin isaa deeggartoota koorraa baay'ee waan hin argadhuufi jedhe. Itti fufuudhaanis ruuzii ga'aa mana keessaa kuufadhee qabaa, suuqii banee gurguruu nan danda'a jechuun yaada kenne. Dubbiin kun lammiilee qaala'insa jireenyaan waadamaa jiran biratti dheekkamsa guddaa uume. Ministeerichi boodarra yaadni kun qoosaaf akka kenname dubbatee jira. Garuu ammoo deebisee qoosaan kun garmalee daangaa kan darbe ta'uu amanee jira. Tajaajilli qonnaa biyya alaa ministeerri qonnaa USA baatii sadaasaa keessa akka gabaasetti ruuziin gatiinsaa dabaluutti fufee jira. Ministeerri qonnaa gatii ruuzii kanaaf deebii kan kenne yoo ta'u, hagajee waxabajjiitti ruuzii kuufame toonii 300 lammiileef gadhiisuudhaaf akka jiru ibsee jira. Mootummaan bara 2025tti gatii ruuzii haalaan dabaluu isaatiin amajjiitii haga ebilaa gidduutti ruuzii toonii 321 gadhiisee ture. Ishibaan kibxata kaleessaa Eetoo adabuu isaanii himamee jira. Paartileen mormitoota Jaappaan afur waliin ta'uudhaan yaada Eetoo kanarratti mormii guddaa kaasanii jiru. Bakka bu'aan paartilee mormitoota Yoshiko Noda hoogganaan CDP kibxata darbe akka jedhanitti yaadni Eetoo lubbuu uummataa kan gatii ruuzii ol ka'aa jiru rakkachaa jiruuf akkasumas uummata karaa dogoggoraatiin itti fayyadamuudha. Eetoo akka yaada isaatti haalamma jiru irratti miira muddamuu agarsiisaa hin jiru, akkasumas ministeera ta'uudhaaf nama malu miti jechuudhaan qeeqan. UPI'n wabeeffanne.